waan gurri dhaga'ee argiterraa oduu isinitti himna. Wirtuun kenna tajaajila iddoo tokko gaafii hawaasa kennaa deebisuun cinatti faajii tajaajilamtoota hambisuun komii xiqqeessaa jedhame. Bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti wirtuun tajaajila iddoo tokko yeroo isaatti akka xumuramuu fi hordoffii wal irraa hin cinne taasifamaa jira jedhame. Wirtichi gaafii hawaasa kennaa deebisuun cinatti faajii tajaajilamtoota hambisuun tajaajila se'ataa fi haqa qabeessa iddoo tokkotti kennuun komii xiqqeessa waan ta'eef bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti kana milkeessu hojjetamaa jiraachuu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaashamannee obbo Adaanaa Takla Goorgis Jaldoo ibsaniiru. Guyyaa har'aas hooggansa olaanaa magaalichaatiin sadarkaa hojiin piroojeektii ijaarsa wirtuu tajaajila iddoo tokko irratti argamu daawwatamee jira. Hojiin hojjetamaa tures bakka itti aanaan kantiibaa fi hoogganaan damee tajaajila obbo Awwal Hassanii fi itti gaafatamaan siyaasa paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee obbo Biraanuu Dabalee jiranitti gamaggamamee jira. Itti aanaan kantiibaa obbo Awwal Hassan akka jedhanitti kaayoon wirtuu kana tajaajila hunda galeessa si'ataa dhaqqabamaa fi qulqullinaaf iftoomina qabu ummataaf kennuuf tajaajilaawwan foddaa duraa manneen hojii hunda keessaa bakka tokkotti dhufuun xaarii ummata kennaa hambisuu fi misooma ariifataa milkeessuuf kaayyeffamee hojjetamaa jira jedhanii jiru. Humna gahumee fi imaanaa kana galmaan gahuu danda'u qopheessuuf xiyyeeffannoonni hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru. Itti dabaluunis itti gaafatamaan siyaasa paartii badhaadhinaa damee magaalaa Shaashamannee obbo Biraanuu Dabalee hojiiwwan teeknikaa hojjetamuu qaban yeroo isaatti akka xumuramanii fi hojiin bal'aan hojjetamaa jiraachuu kaasuun hojiilee humna namaa fi ragaalee qindaa'uun gara wirtuutti galuu qaban irratti xiyyeeffannoon hojjetamuu qaba jedhani. Tajaajiloonni foddaa duraa caalalamanii akka magaalaatti adda ba'an irratti humna namaa wirtuu tokkoffatti tajaajila kennu akkaataa qajeelfama taa'een leenjiin kennamee qophii ta'uu qofa osoo hin taane fedhii uummata ofii tajaajiluu akka horatanii qophaa'ummaa isaanii irratti xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabu kaasanii jiru. Oduu wajjin amaan abbaa waltajjii ture fayyaa qabaadha.